Kutaa Minisootaa magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara waggaa 20ti. Obbo Tashitee Waaqotii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa ta'uudha qabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru. Akka tola ooltummaa boordii keessatti filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'aa, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa ta'ee hojjechuu danda'eetiin jira jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture. Sadarkaa magaalattis obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru, tajaajilaatis jiran. Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa sun hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii 3 baasuu kana keessatti waggaa 5 darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu. Baran immoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudhaa waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen City Council jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalittii murteessuu irratti xiyyeeffata. Tajaajila kanatti seenuudhaa maaltu sin kakaase? Baay'ee gaarii kun gaafii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnaa jedheetiin amana. Nullee achi keessa bakka bulchiinsaa sanitti argamuuni yaada keenya himuuni magaalaa sanii akka guddattu, akka daraartu, akka guddattu yaanni keenyallee yoo hammatameetiin jedhe yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka of ofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuun maaltu si kakaase yoo jettee uummanni Oromoo ani keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Uummanni ani keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf. Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan jiru Minisoota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maaliifi kanumaan wal qabsiistaniit immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarraa dhufan kan Somaaliyaa kaasne fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarraa dhufanii maal fakkaata hirmaannan kunuu faayidaan isaa maalinni? Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii lammaffaatiin na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniiranii jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitiin jiranii jechuudha. Yoo fudhatteetiin jette amma warra ollaa kennaa warra Somaaliyaa yoo fudhatteetiin jette Minisoota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti maal jechuudha kunini yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddina isaanii ka'ammate ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'uu qaba.
biyya kanatti biyya ijoollee keenya itti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agartee, gama Naayijeeriyaatiin yoo agartee, gama Laatiinootiin yoo agartee, kunni hundinuu namoota nuti volunteer taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafi baanee jechuudha. Uummanni keenya ka carraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influential akka arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti volunteer taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu. Naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisiif fiiguu. Wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jira jechuudha. Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasii kana warra hirmaatus ta'e sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansaa? Gaafii baay'ee jaaladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa policy making keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu statistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya. Gargaarsa guddaadha. Ismaa horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti. Taxpayers money ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasaarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee, uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa. Haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna. Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minisoota keessatti dorgomaa jiranii. Egaa filannoon 8 bara 2022 geggeeffamaa. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomaa waan hojjetan hundaafiyyuu galata guddaa qabdanii yeroo gaarii. Walumaa gala geggeeffamuuf yeroon 7 lamaa gadi anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigistii Gammeetii nagahaan.